Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Piroojeektii daabboo shaggar magaalaa Finfinneetti ijaarsa irra jiru tajaajila jalqabsiisuuf saffisaan hojjetamaa jira. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa piroojeektoonni akkanaa jiraattota magaalattiif hiika guddaa qaba jedhan. Warshaan kun guutummaan guutuutti xumuramee tajaajila yommuu jalqabu guyyaatti daabboo miliyoona 1,600 oomisha. Akaalu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Warshaan daabboo shaggar magaalaa Finfinneetti ijaarsa jiru kun Afrikaa irratti kan jalqabaati. Lafa kaaree meetira 41 irra qubatee warshaa daakuu iddoo daabboon itti tolfamu giddugala gurgurtaaf konkolaattota daabboo dhiyeessan qaba. Guyyaattis daabboo miliyoona 1.6 tolchee dhiyeessa. Warshaan kun hojiin isaa harka 95 ol akka ga'ee fi amma humni diriiraa fi akka jiru hojii geggeessaan piroojeektii kana በእምነት ጋሻው ይመን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሳቢነት በክቡር ከንቲባችን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይህንን መሬት ተዘጋጅቶ የድርጅታችን ዋና ሊቀመንበር ክቡር ሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አሙዲ መልካም ፈቃድ ሙሉ በሙሉ ወጪውን በመሸፈን ሁበቺሳ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድን ከበጀሞ ከንቲባ ታከለ ኡማን ለፍት ቆጳይ ዱረታን ዳበተ ኬኛ ሼክ መሐመድ አላሙዲን ሀየመማ ተኡን ባሲሳ ደንዳኒ አሲቲ ዱጎሜ ጅራ Warshichi yeroo xumuramu dargaggoota 20 oliif carraa hojii uumam. Hojjettoonni ijaarsaa achi keessa hojjetan dubbifne tokko tokkos carraa hojii uumuu keessatti piroojeektiin kun gahee olaanaa gumaachuu isaa ibsan. Ijoollee iddoo kana jiranis karaa biraatti dhufanis nama baay'eedhaaf hojiin uumame. Karaa amma xumurarra deemaa jiraaf namni xinnoo hir'ataa jira malee duraan nama baay'ee. በስራ እድል ደረጃ እንደዚህ አይነት በፍጥነትና በብዛት ከተሰሩ ፕሮጀክቶች በአገር በቀል ኮንትራክተርና በአገር ውስጥ ሰዎች የመጀመሪያው ነው ማለት ይቻላል። ፕሮጀክቲን ሰፊሳን ሀላ አከናን ሆጀተሜ ኢሰ ጀልቀባቲ ፕሮጀክቶኒ ሰፊሶን አከናን ሆጀተመን ካምፓኖታ አላን ቱረን ኩን ገሩ ዳበተ ኢጃርሳ ብየ ኬሳን ሆጀተሜ ኩንሞ ሁምኒ ገመ ከናን ጅሩ ጉደቹ ሙሊሳ ጨራው ጂን ወልቀበቴ ኢጃርሳ ሳረቲ ነሞታ 800 hanga 1,000 ta'an kan hirmaachise ture. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan piroojeektoonni akkanaa jiraattotaa fi hiika guddaa akka qaban himan. Piroojeektoonni akka daabboo akka zayitaa piroojeektoonni amma dura sii kaasisu kun bal'inaan jalqabuun keenya magaalaa kana jijjiiruudha magaalaa kana ceesisuudha haaromsi biyya keenya keessa galte dinagdeedhaan hin ceena jedhamee jira hawaasummaadhaan biyya keenya sadarkaa olaanaatti ceesifna jennee jirra as keessatti dargaggoon hojii argachuu irra jiraata jennee jirra harmeewwan haadholiin hojii argachuu irra jiraata jennee jirra kun egaa walitti hidhamee gama dinagdeetiin hiika guddaa qaba hawaasummaan hiika guddaa qaba kun molii hidhamee hojii dinagdee magaalaa kana ceesisuu biyya keenya ceesisuu gara sira biyyi keenya gara kamitti akka deemtu kan barbaadaa jiru biyyi keenya biyyoota nama hundi keenya hawwatu biyyoota dinagdeen isaanii guddate biyyoota hawaasummaan isaanii cime ijaarame biyya irratti beekamtu bareedu ijaaruudha kun walitti hidhamee magaalaa keenya sadarkaa sanatti akka inni fidu kanaaf piroojeektii jalqabni hundumti isaa kanaaf galtee bu'aa ta'a jechaadha. Keeniyaan namoota dhukkubsatanii mana yaalaa deeman hundaaf qorannoo vaayirasii koronaa taasisuuf akka jirtu beeksifte. Hooggantoonni fayyaa biyyattii akka jedhanitti namoota dhukkubsatanii gara mana yaalaa deeman hundaaf qorannoon vaayirasii koronaa akka taasifamuuf qajeelfama baasaa akka jiran himan. Daarektarri dhimmoota fayyaa Keeniyaa Patrick Amoot vaayirasii kana ogeeyyota fayyaarraa ittisuunii fi tatamsa'ina dhukkubichaa hir'isuun kan danda'amu namoota mana yaalaa deemaniif dursinee yoo qorannoo taasifneef qofaadha jedhan. Gama biraatiin qorannoo fayyaa kana geggeessuun nageenya ogeeyyota fayyaa eeguutti dabalataan dhukkubsattoota hospitaala keessa ciisanii jiran vaayirasii kanarraa ittisuuf ni gargaara. Keeniyaa keessatti namoonni 700 ta'an vaayirasii kanaan yommuu qabaman hanga ammaatti kan du'an 33 gahaniiru. Namoonni 251 immoo dhukkubicharraa akka fayyan BBC'n gabaaseera. Chaayinaa magaalaa Wuhan keessatti jiraattota miliyoona 1 ta'aniif qorannoon vaayirasii koronaa taasifamuuf karoorri akka qophaa'aa jiru himame. Gabaasi guutuun akka itti dhiyaata.
chaayinaa kutaa bulchiinsa Hubee magaalaan Wuhan bakka jalqaba vaayirasiin koronaa itti ka'e yommuu ta'u ji'a lamaa oliif erga cufamtee turtee booda vaayirasichi dhabameera amantaa jedhuun gara hojii idileetti deebitee turte. Haa ta'u malee oduu gidduu kana achi bahaa jiruun vaayirasiin koronaa ammas deebi'ee namoota irratti argameera. Mootummaan biyyattiis dhimma kanatti rifachuun kutaaleen bulchiinsa magaalattii hundi karoora guyyaa 10 keessatti vaayirasii kana qoratanii xumuruuf dandeessisu akka baasanii dhiyeessaniif ajajee jira. Yaanni kun kan dhihaate sanbataaf dilbata darbe qorannoo magaalattii keessatti taasifameen namoonni 6 vaayirasii kanaan qabamuun erga mirkanaa'ee booda. Isa dura magaalattiin ji'a tokkoof vaayirasii kanarraa boqonnaa fudhattee turte. Magaalaan Wuhan marsaa duraan cufamtee gara hojiitti erga deebitee booda torbanoota muraasaaf dhaabbileen daldalaa hojii eegaluun manneen barnootaa deebi'anii banamanii turan. Akkasumas tajaajilli geejjiba uummataa deebi'ee hojii jalqabee ture. Haa ta'u malee guyyoota muraasaa as gandoota jireenyaa tokko tokko keessatti namni haaraan vaayirasichaan qabaman waan heddummaataa jiraniif sochii magaalattiin diinagdee ishee deebistee banuuf deemtu yaaddoo keessa seeneera. Karoora jiraattota magaalattii hunda qorachuuf magaalaan Wuhan baaste bu'uureffachuun kutaaleen magaalattii hundi guyyoota 10 keessatti qorannoo geggeessanii xumuruuf karoora dandeessisu akka dhiyeessan ajajamaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Masaraa mootummaa Ameerikaa White House keessatti hojjettoota irratti vaayirasiin koronaa waan argameef qajeelfamni hojjettoonni hundi akka haguuggii fuulaa godhataniif hojiirra ooluu eegale. CNN akka gabaasetti hojjettoota White House lama irratti vaayirasiin koronaa argamuu hordofuun bulchiinsi masaraa mootummaa hojjettoonni hundi akka haguuggii fuulaa godhataniif dirqama kaa'eera. Akka ibsa kanaatti hojjettoonni dhaabbatichaa sochii taasisan hunda keessatti haguuggii fuulaa uffachuun dirqama. Qajeelfamni kun akka ba'uuf ajaja kan kennan Pireezidaantii Doonaald Tiraamp garuu guyyaa kaleessaa utuu haguuggii fuulaan uffatin masaraa mootummaa keessatti yommuu riippoorterootatti dubbatan argamaniiru. Haa ta'u malee fageenya isaanii eeggatanii waan turaniif akka yaaddoo hin qabne himan. White House keessatti dubbi himtuun Pireezidaantii itti aanaa Mike Pence fi gargaartuun giifti duree biyyattii vaayirasii koronaan qabamuun akka mirkanaa'e Reuters gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International irraa qopheeffanne kanuma gama kootiin nagaatti.